Taksii qabattee mana saalattee? Kanaan dura waliin haasoftuu isaan? Lakki waliin haasofnu. Taksii sana eenyuun isii erge? Rabbi isaaf haa ta'u. Taksii sana ijoollee sararaateenyaa kan bakka jirtu qabdee naa kennite. Ijoollee sararaateenyaa jala kam? Ijoolluma keenya moo? Mube wantichi beekumsa irraan dhufe bettaa mucaa asii kanan beekuu isiin itti argite sana illee beekuu. Obboleessa koo sin gaafanne ani. Sin gaafanne yookiin wal fudhattanii deemtu. Obboleetti. Taaksii kan si erge eenyuuni? Mucaa wayitti kan daa'ima hedduu bakkeerraa Filippinoo wayitti taasii qabdee naaf ergitee isa deemaa maaliif deemta qophaa kee jettee. Ishi. Sana booddee taaksicha yeroo qabattee kaatu isa kanaaf dawwaltee ati? Mucaa wayitii kan dawwale. Mucaa kamii? Hayaatii kan jedhamtu. Ishi hayaatiidhaa dawwaltee? Yes. Hayaatiin achumaan isatti dawwaltee? Yes. Achumaan taaksii si geesse? Yes. Akkamitti baate erga poolisii si kenne? Sirkutanii dhuma ennaan baate? Natti kakatanii bakka na rukuttee barruu natti danqatte sin ajjeesan naan sodaadhee baqadhe. Eessaan baate yeroo baatu? Barriidhaan maskootirraan utaalee bade. Maskootii cabsitee moo maskootuma nagaa jiru banattee? Maskootii kan nagaa jiru banadheen bahe. Banattee utaaltee baate? Yes. Paaspoortiin keessii bira jiraa? Yaa paaspoortiin kun namitti bira jira. Okay, obsi. Kami mau bayar toko dubisu mu jangan. Koi. Ummu mali ummu hilwa lakkoofsa maatii naa kenni. Ummu hilwa seegaan jira carraa dhumaati. Lakkoofsa maatii miti hangaalitti bilbiluun barbaade mu be. Seeruma siin biraa baatetti. Amma maal gootu beektu warri ijoolleen intalli kun sin bira jirtu. Obboleesso. Muhammad Nasir kottu. Eeshee. Muhammad kophaa kee mul'adhu yeroo mul'attu shi intala wajjin hin mul'atin. Seera biyya sanaa sin caalan beennu. Maaga seera itti barbaadaa ka geesse? Seera itti barbaadaa malee. Ko ani nama beekta akka isaa na caalaa beekta nama na caalaa waa'ee seeraa beeku hin beekte jedhanii gas seera galuu barbaadde malee wallaalle mu bee. Amma gaa dubbisin itti dhufuun hin barbaanne ani tokkoffaa. Lammaffaa immoo wanti kun akkamitti furama isa jedhu keessaan nama daddaballee irratti haasofna. Tan booddee bilbila biraatiin naa bilbiliin jedheen. Achi nan jira hamma bira jirtu kana bilbila jara namarraa argadhee jara dubbisnaan haa dhuftu jedhan mucaan isii ta'uun barre jarri isii barbaadamartu ta'uun barre jarri kun. Akkana birrii waggaa lamaa dhabde birrii taaskis natu kaffala waan hunda natu kaffala mucaa qofa naaqee balaan jedheen hojii naa galchitanii. Mucaa ammaatiin. Mucaa ammaatiin jechuudha bilbila isaa ijoolleen naa kennite heddumaan fudheen bilbila isaa. Ishi. Achumaan gadi ba'ee fuudhee gaafa sana booda mucaa qorata. Dhaqanu sababa siimoodheen gada gibbiin jaraa fattashameera yaani mucaan gibbii jaraa iqaamaan isaa araba isii biratti waan argameef. Tifuufati. Bilbila irra seeneeti tifuuf. Ashi ala mucaan isii ta'uu baranu deebisanii ijoolleen daafanii naa bilbilanii mucaa akkodheen gadda maadaamiin si dhufte gibbii keenya fattashaa turte nuti hin sodaannaa jedhan. Egaa nama bakka hin geessu hin qabu nama barbaadeesan isin biraa fudhaa hamma ittuma naa rakkadhaadheen dhiisii achii jara biraa deebi'an birrii taaskiis birrii mana jaazaas waan hundayyuu itti ergee jechuudha maadaamii kiyyaan naa galchi jedhee jararra galchee. Okay. Kanaafuu amma jara harka jirti jechuudha gabaabumatti. Amma jara harka jirti gabaabumatti jechuudha mucaan. Mana maadaamiiti immoo namni balleesse sin jiru anaan maskootiin cabsee ba'ee sin jenne edana rukuttaa bullaan hin fiigee bade naan jette anaan. Ka duraanii hoo kan edaallee egaa rukuttaa bullaan hin baate ka duraanii moo maaliif baate? Kadheen gaddaas bari yaani mucaan akka jettetti billaanatti fudhattee naanan fiige. Kadheen gadda mucaan bilbilan qabdu bara waggaa lama. Ji'a 5 jaageessa Itoophiyaa qofa haasofti. Namni tokko namni mucaa balleessee hin jiru. Mucaan ofumaan fiigee badde. Dhugaan jirtu kanuma. Okay. Yeroo poolisiitti dhiyaattu qaallittiidhaan wal arganii poolisiin fuudhetti kenne namni bira jiraate afaanii kee fi mucaan kun afaan beeyti afaanii kee fi rakkoo si ibseef jira. Mucaan afaan hin beektu ani immoo poolisiidhaan haasaira utuu maadaamiin hin naqeen bilbila kiyyatti kenni poolisiitti obboleettiin asii qabaan afaan hin beeku jedhennaan bilbila kiyyatti kennite poolisiitti mucaan akkuma seenteen.
Poolisiin naa bilbilee rakkoon qamariyyaa maanni naan jedhe. Rakkoon qamariyyaa birrii waggaa lamaa keessa birrii ji'a 3 qofa biyya galfatte. Sanuu keessaa immoo kaleessa maadaamiin rukuttennaan lubbuu siitii fiidee harkaa baddeen jedheen poolisiidhaan. Okay. Bilbila maadaamii qabdaa naan jedhe. Amma moga karaan gabaabaani boletiko saka mubaariki yaada isaatiin ni dhufee sitti fayyibsu an akka nama tokkotti wannan siin jedhu isin poolisiitti as rakkabdanii jennaan poolisiin fuudhee qaallatiitti kenneera. Amma mucaa lubbuu baqattee dhufteetti miti. Kanaafuu jennaan ammas poolisii alan ammoo ana kan isinii naasaa ture jetteeti mucaa harka qabattee poolisii sana biratti achi deebiftaa jechuudha. Maaliif jennaan engaddaa mucaa lubbuu baqattee dhufnaan finnee seenti kennine. Qaalittiin kun horii isiin dhoowwatte waraqaa eenyummaa isii irraa fuute feetu biyya galti malee maaliif ajjeefsi. Kanaafuu dhimma kana akka isin wabii taatanii mirgisii bakka jirtutti akka eegamu gootanuu jettanii mana seeraa sanatti ol deebisuudha. Maaliif waama tokko godhuu hin dandeessu. Qaalittiin erga poolisii hirkaa fuutee kaatee lammaffaa isiin baqattee dhufte kunoo mucaanneen gadda isinitti kenninaan isin fuutaniitti kennitan ammas reebamtee lubbuuf baqattee dhufteetti jettanii mana seeraatti ol deebiftan. Gaafa sana isin miidhu mucaa isin miidhu birriin siif lafatti nafu mucaanis waraqaa isinii argatti akka seeraatti walii mallateessanii bakka jirtutti see mirgisii eegamee jennaanii achi deebitee kontiraata siifixxi. Erga kontiraata fixanii ka'anii booda yoo walii galan itti fufu yoo walii galuu baatte immoo akka agriimentii gaafa isin viizaa achi ergitu sanaan murtaa'aa jechuudha. Siigalee kanaafuu jennaan amma mucaan nama tokko nama biraa akka darbee miine sis ta'ee isa mucaan bira jirtus ta'ee abbaa giddiis ta'ee namni seeraan ala argamnaan seerri nama seeraan ala jiru tokko ateessaa fiddee dheetiyyi nama sana dabalata duukaa rakkoo irraan ga'a waan ta'eef eedanaa yoo kan isinii miijatu ta'e akka kootti miijata jedhee namanu yoo kan isinii miijatu ta'e kunootii lubbuudhaan dhuftee nu bira jirti jettanii seeratti beeksiftanii yoo seerri fuudhaa galaa jedhe qaallittii of sodaannaa. Nuti nama seeraan biyya kana keessa hojjetaa jiru isin immoo seeraan nutti dhaddachaa jirti. Nama akkanis jettanii IDC guutuu informationii guutuu akka rakkoo isinirraan hin geenye kennitan tokko kana. Kalammataa immoo yoo seerri isin hirkaa fuudhe immoo isinumti isinitti kennuu keenyaafuu waraqaa wayii nuu kennaa isin harka keessan kaa'uudhaa fi gaafa wayii seerri nu gaafate kunoo nuti poolisiitti kennine jenneeti jettanii fuula jaraarraa poolisootaan achi garagali jettanii mana seeraa sana fuulduratti viidiyoo waraabdan poolisii fuula waraabuu dhorkaadha. Achi garagalaa jettanii viidiyoo waraabbattanii galtan. Hunda keessanuyyuu miidhuu mucaas mirgisii dhokatee nafu seerri immoo sirnaan hordofee qabaa jechuudha nama waan akkanaa hojjetu. Kana jechuun ni dandeessa moo nama biraa itti siifa barbaadani? Wallahi ani mucayyoo irraa yoo xiqqaate sa'aatii 8 fagaadhee jira. An xarafa Suudiin jira ofii Duubaa hin ta'e malee. Mucayyoo wajjin waajjira poolisii dhaquu hin danda'u waan. Otuu hin danda'e. Namni dhaquu danda'u garuu akkatti yaaduttoo bakka siin jarramma bira siin jirtu kun dhaquu hin danda'anu. Yaani kom fedha jaraa gaa jaraatu murteessa garuu mucayyoo bira deemuu hin danda'u. Sa'aatii 8 irraa fagaadha makiinaadhaan. Okay. Yoo kun ta'uu dadhabe immoo maaltu ta'uu danda'a jettee yaadda akka keetti immoo ati? Abul Fayyid inni mucaan bira dhufeera gaafadhu himee dhaquu hin dandeessaa jedhe. Okay. Dhufeera obboleessa keenya baga nagaan dhufte. Eenyudha isa maqaan isaa? Salaamu alaikum baga nagaan nu eddan. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Muhammad Nasir. Kan obboleessi keenya. Muhammad Nasir baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan. Muhammad Nasir obboleettii keenya kanatiyyuu akka obboleettiin keenya si bira dhuftu goote miti? Mee obboleettii keenya sagalee isii qofa dhageessin viidiyoon baniiniti sagalee isii na dhageessan tokko ittiin naasaa. Ina bira jirtu moo? Viidiyoon bahin. Kottu haasa'e. Qamariyaa. Qamaruudha maqaan sii maal? Qamariyaa. Okay. Qamariyaa. Naam. Akkam jirta? Nagaadha. Ilaamee? Ishee. Mubaarik Musammaan jedhama sagalee sii ta'uu bani. Ishee. Yeroo poolisii bira jirtu sana
poolisiin maal jedheetti si kenne? Maaliif duuka deemte ati atoo poolisii hirkarta? Poolisiin kan yanti na deebise namittiin kee birrii si galchiteetti birriin kee si galee jira duukaa deebii deemii jedha lakkii ani hin deebi'u jedheen taa'ee ka'uu didee yoo kaati deemuu diddee nu qabnee siina namittiin qabaa naa hidhaadhaatti jee qabnee si hinaa hidhaa lafa jalaa naan. Birriin kee maatiin kee sitti maniiruu birrii ji'a meeqa sii gale hin sobin dhugaa dubbadhu. Wallaahi kan naa gale birrii ji'a 3 qofa. Birrii ji'a 3 qofa? Yes. Poolisiitti maaliif hin himannare? Birrii ji'a 3 malee birriin hoggaa lamaan hangallee jettee maaf itti hin himannare? Ani itti madheera namittiin waraqaa argisiiftee birriin si hundi isaa galee jira. Bakka jarri poolisii arganii amananiiru birriin kee si galee jedhanii. Okay, ati hammam turteetta mana sana? Qoy bulfaadatti tadheen kaakama. Eshi, birrii ji'a 3 akka gootu? Erga deebite? Hilwaan lakkoofsa maatii naa ergi jabaadhu amman dawwala. Namni kaardii naa erguu dandeessan immoo amma kaardii naa ergaa. Hilwaan tiktookii irraan si argeera. Salaamataan jettee kaate lakkoofsa maatii si naa ergi. Poolisii biratti yeroo poolisii si deebisu dhattee mana sana galtee miti? Jarri mo'aatina jarri lammii achiiti. Namichi lammii achiiti namichi lammii achiiti miti. Lammii eessaati? Namittiin Pakistaanii jedhamti. Eenyuun isi rukute? Isa rabbisaan. Qaalittii nama Qaalittiidha. qaalittii sirri guddee. Bakki si madaa'e yookiin bakki si laalate jira bakka dhahamte keessaa. Lakkii bakki si na rukutte nageessa malee wanti bakka itti baaftee na mul'atu hin jiru. Akkamitti mucaa kanaan immoo wal arguu dandeesse? Mucaa kanaan makiinaan qabadhee tan taaskii qabadhee baay'atan taaskii tan lafa jira. Isatti si fidee? Okay. Akka gootu viidiyoo banadhu. Viidiyoo bani jalaa dabete. Obboleessoo viidiyoo bani jalaa dabi. Taaksii qabattee mana saalattee? Kanaan dura waliin haasoftuu isaan? Lakkii waliin haasofnu. Taaksii sana eenyuun isii erge? Rabbi isaaf haa ta'u. Taaskii sana ijoollee saraatinyaa kan bakka jirtu qabdee naa kenniti. Ijoollee saraatinyaa jala kam? Ijoolluma keenya moo? Mubee wantichi beekumsa irraan dhufe bettaa mucaa si kanan beekuu isin argite sana illee beekuu obboleessa koo sin gaafanne ani. Sin gaafanne yookiin wal fudhattanii deemtu. Obboleetti. Taaksii kan si erge eenyuuni? Mucaa wayitti kan daa'ima hedduu bakkeerraa Filippinoo wayitti taasii qabdee naaf ergitee sadee maalta maaliif deemta qophaa kee jettee. Ishi. Sana booddee taaksicha yeroo qabattee kaatu isa kanaaf dawwaltee ati? Mucaa wayitiif kan dawwale. Mucaa kamii? Hayaatii kan jedhamtu. Ishi hayaatiidhaa dawwaltee? Yes. Hayaatiin achumaan isatti dawwaltee? Yes. Achumaan taaksii si geessee? Yes. Akkamitti baate erga poolisii si kenne? Si rukutanii dhuma ennaan baate? Natti kakatanii bakka na rukuttee barruu natti danqatte sin ajjeesan naan sodaadhee baqadhee. Eessaan baate yeroo baatu? Barriidhaan maskootirraan utaalee bade. Maskootii cabsitee moo maskootuma nagaa jiru banattee? Maskootii kan nagaa jiru banadheen ba'e. Banattee utaaltee baate? Yes. Paaspoortiin keessii bira jiraa? Yaa paaspoortiin kun namitti bira jira. Okay, obsi. Kami mau bayar toko dubbisuu mucaa kan? Qoy. Ommoo maali ommoo Hilwaa lakkoofsa maatii naa kenni. Ommoo Hilwaa seegaan jira carraa dhumaati. Lakkoofsa maatii miti hangaalittitti bilbiluun barbaade mube. Seeruma siin biraa baatetti. Amma maal gootu beektu warri ijoolleen intalli kun sin bira jirtu. Obboleesso. Muhammad Nasir kottu. Eeshee. Muhammad akka qophaa kee mul'adhu yeroo mul'attu shi intala wajjin hin mul'atin. Seera biyya sanaa sin caalan beennu. Maaga seera itti barbaadaa ka
Dhageessee seeratti barbaadaa malee. Aseera ko ani nama beekta akka isaa na caalaa beekta nama na caalaa waa'ee seeraa beeku hin beekte tan gasseera galuu barbaadde malee wallaalle mu bee. Amma gaa dubbisin itti dhufuun hin barbaanne ani tokkoffaa. Lammaffaa immoo wanti kun akkamitti furama isa jedhu keessaan nama daddaballee irratti haasofna akkas wayyaa uummata keenya. Hankan yaade maan ni beek. Muhammad Naam. bilbila qaalitti argattee taati. Bilbila maal jedhan ka qaalitti dawwale wanda wale ana shakkamtoota akkamitti itti dawwalaan. Ati ittiin dawwalinna natu dawwalaati rakkoon qabu garuu yoo dawwallee mucaan kun isin bira jiraachuu itti ibsinee jenne rakkoo mataa keessanii waan sodaattan qabdu. Finfinneedhumaa bulan erga iftaanii jedhamee nagee maatiin Finfinneedhumatti eeganuu dhugaadha baranaan qayyarameera. Isii qofatu hin taane baranaa gara Saawudii guyyaa borii zuumii guumii jinnii jedhu beektaa warri xiyyaaraa kuni baranaan qayyaramuun dhugaadha. Wantichi informeeshinii dhugaatii Abu Daawudiin naasaara. Ishii nagee koo. Okay, isaan irraas mataaniitu qophaa miti kan nama hundaatu jijjiirame. Waan xiyyaara sanaa guutuu jijjiirame. Ishii wanti nu kafallu hin jiru. tole bakka. Ofiituu nuyi keenya jijjiire waa kafalama. Amma immoo garuu wanti kafalamu hin jiru. Jaratu jijjiire waan ta'eef rakkoo qilleensaa gati ta'eef jarumatu kassaraa akkasitti quba qabaadhaa ishii. Tole bakka boros bulanii iftaan ganamaa jechaadha. Akkuma har'aa kanatti sa'aatii har'aa kana jechaadha. Sa'aatuma isaan jedhan. Eeyyee. Eshi bakka. Galatoon bakka. Eshi. Eshi. Abul Fayid. Sinna gaa jira amma yoo bilbilee jedhe rakkoo sirraa gahu hin jiru miti silaa doon gaafadhe mucaa kana maal jetta maal yaaddaati moo qaalittiitti deebisuudhuma wayya mucaa kana. Laa qaalittiitti deebisu miti seera kana imbaasiin fana furmaatan kennu maa yoo imbaasii keessan. Imbaasiin furmaata akka inni hin kennine dhaggeeffadhu. Namni tokko gaafa biyyaa bahuu kontiraata hojiidhaaf gaafa dhaqu waliigaltee biyyi lamaa walii mallateesse sana waraqaa foormii guutee dhufee jira. Amma mucaan kun hin beeytu. Warri fudhatan garuu beeku. Wannati beekuu qabdu. Amma gaafa kontiraata fixxuutti mana sana hojjechuun dirqama mucaa irratti. Wannati beeku. Waggalaan fitee ilaarti bar waggalaan fitee tama finneeti. Viizaa siitu murteessa. Gaafa waggaa lama fixxee jette amma wanti ta'uu danda'u kanan obboleettii keenya isii tokkotti amma haasa'aa ture. Koppiliinki sheer godhaa mana kana fooloo godhadhaa mana kana qabadhaa koppiliinki sheer godhaa akka goonu Abul Fayid obboleesso Muhammad. Lakkoofsa kee keessaan lakkoofsa kee koodii waliin amma keessaan na argi. Tokko jedhe. Obboleettii koo maqaan kee Aba fooloo na godhi. Aba. Akka nama jechaa ture dhageessee taa'amuu bee garuu duraan. Nageenye wanticha kana asirratti haasa'uu barbaadaan jirre Abul Fayid na dabbare. Yoo barbaade keessaan galchaa keessaan dubbannee namoota itti affeerran nu qabna abbaa giddiis namoota sabboonaa ijoollee danu jiru kan Dubaayin keessa jiranu keessaan dubbannee waan miidiyaa irratti ittiin afarfamee ajandaan ittiin godhatamu miti wanti kun waan jabaadha. Okay, bareeda akkas taanaan seera isaas beekaa akka darbee nama biraas hin miine taas akka hin miine. Dhaga'igaa lakkoofsa immoo yoo barbaachisaa ta'e isin warra biyya biraa jirattan nutti kennine jennaan amantaadhaan seeraan akka ijoolleen miinatti dawwaltanii obboleettiin keenya akkas bira hojjetaa turte birija sadii qofa galchitee fi jedhamee yoo dubbachisuu barbaachisutti barbaachisa. Qaalittiin kun immoo yoo nama ajaa taate balaa gatti bantee amma maallaqa jalaa fudhattee baddee akkana jettee tuusin himatiin atattamaan yoo intala kanatti deebisanii imbaasitti muutees. Utuu hin baasin gahin immoo maalan barbaade beektaa akka amma siinatti himtetti qaalittiin Paakistaaniidha. Siigalee ijoolleen Paakistaanonni afaan jaraa wal beekan waliin jirra waan ta'eef yoo danda'ame karuma nagaatiin ilaallee akka haasa'amu ofumaa kooti bilbiluun barbaade. Carraan inni tokko. Inni lammataa immoo poolisuma sanatti deebisanii akkuma nama jechaa ture sana poolisii sanaan mucaanneen gadda isinitti kennine jennee ammas rukunnaan baqattee dhufteetti
kana caalaa miidhamaa jirti akkam jettu isinii jedhanii poolisoonni sun kaallitti ofitti waamanii rakkoo mucaa kana gaafatanii yoo kan deebisuudhaaf kan walii galan ta'e mana sanatti deebisu yoo immoo deebisuun hin ta'u ta'e immoo akkasii waraqaasii hin dhabne akka godhamu kanan barbaadeedha. La. Waraqaasii dhabuu dhiisuun kaansileeshinii yookiin itti qofayyii mucaan kun achi keessa jiraachuu dandeessi. Kaansileeshiniin kenne taanaan qaalittiin na biraa badde jettee himatte taanaan biyya sana keessa jiraachuun xiqqoo rakke. Kanaafuu maal godhama mucaa kana gara imbaasiin keessa jiruun gara namoonni qaama qabanu keessa jiruun mariidhaan mari'annee warra achi keessa turan ni beeku waan ta'eef marii goonee keessaan akka ta'uu qabu keessaan mari'annee goone. Bareeda gaa akkas godhaa ayyeemu Sila balaa. wayin sirra Beeksisa beekaa keenya rabbi si haa eegu. Ati lakkoofsa keessaan naa ergama. Lakkoofsa sirrii naa ergi Mahammad. Akkastu sirriidha. Malee waa'ee Dubaay asirratti xiinxaluu hin danda'amu. Abbaa barbaade dhufee miilatti galfatee mataatti galfatee borca malee jechuudha. Namni itti siqee waan kana irraa falmu jiru. Akkam ta'uu qaba. Mucaan kun yoo deebite qaalittiin jarattiin amma maqaan jara waamamu kana hin jaalladhu. Rabbiin na jibbisiisi. Silaa kana ban jaalladhu waan. Qaalittiin lammiinsi akkana jedhamte immoo dhiifama naa godhaa malee hin jaalladhu. Wala dhiirasii wala dubartiis hin jaalladhu. Araba taatee Islaama taatee jinnii zuphii taatee ani hin jaalladhu. Araba hin jaalladhu si jammaran. Dhalootuma. Rabbiin na jibbisiisi. Erga obbo mucaa obboleettii yaada kooti fooqii irraa Saawudii irraa gad darbatamte fooqii torbaffaa irraa gad darbatamte araba waan jedhu hudhana qaba yeroon maqaa jaraa dhaga'e. Na jedhan. Sini galee. Jireenyu mataanaan digi biyya arabaarra naanna'aara malee jechuudha rabbii intanaana godhe. Suma dhuguma. Obboleettii yaada kooti fooqii irraa torbaffaa irraa gaafa namni darbatamuu jammaru. Sini galee bara 1992 mucaa obboleettii koo darbatamte. Araba waan jedhamu yeroo dhaga'eela garaa keessa naga garagala isuma dhuguma. Egaa wanti biyya namaa mubaarik malaan jala deemuu barbaada. Ijoolleen keenya amma mucaan biyyiidha si jirtu nama biraatii obseetii rakkoo hundayyuu danda'ee jala qaxxaamura. Mucaa ilmoo biyyiidha waan taateef xiqqoo si meemee haala ta'een keessaa mari'atamee akka waraqaanis si makee waan godhamu qabu keessumaan dubbannee utuu jennee wayya. Bareeda ayyee marhaba. Rabbi si gargaaru kun lakkoofsa kootees bira jira rakkoon. Amma guruppiin isin hidhaa. Obboleessa keenya guruppii jabaadhu lakkoofsa keenya argee maammee isin eegaa jira. Abul faayidii walitti dhee jala abbaa giddii namoota tokko ijoollee tokko akka rakkoon jala dhangeenyetti guruppii hiinee akkamitti deemuu qabna si jedhu dubbannee deemuu wayya malee asirratti ajandaa goonee namni kuma 700 seenee ture amma. Dantaa namaan qaboon nama isaa girrisaa calluma jedhee haasaa dhaggeeffachuu dhufu yeroo gargaarsaa hillim jedhu hin barbaaduudhaan gurri kee aduudu deemu bakka dhuftetti. Deebii dhaqee annama 300 400 na hordofu sana barbaada malee girrisaa acabcaabee jechuudha gastii galuufi erga taara namni meeqa dhufe. Faanda'uufi haasoftu ta'e faanda'uufi yeroo ijoolleen biyya arabaa rakkatti jedhamu sumuunii tokko hin baaftan yeroo haasaa dhuftanii eegee keessa lafaan turte. Kanaafan ajandicha dhaamsisin jalaan dhaggeeffattan gurri keessan aduudu. Geessanii yeroo rakkinaa hin jirtan yeroo haasaa'u namnama keessanii oromoon akka keessanii hin jiru. Shaklak deema bakka dhufte dagaa deebi'a. Girrisaa dhuguma girrisaa sitti hojjete. Kanaafan dhiisi faayidinuma hin dhaggeeffatan dhiisi. Anna namni dabalu. Yeroo haasaa inni namni dabalu. Yeroo haasaa dabalee yeroo immoo qubna garaa yookiin gargaarsa intala oromoo tokko jedhamu girr jedhee fiigu hin jaalladhu. Dhaqii akkoo keetti dhaqii muku ba'i. Mubaara keetti miti kanatti muku baatu. Mana kootti muku hin baatan kana booddee. Yeroo namni dabale achuma nan cufa. Yeroo namni dabalu achuma nan ajandicha qayyaaraan. Hin dhaggeeffattan gurri keessan. Inshaallah shaklak. Nama kuma 700 galee utuma laalu. Sila akkanaa miti yeroo intalli oromoo tokko kufteetti jedhamu kaleessa Dubaay keessatti maraattee qullaa deemaa jirti jennu tu nama 200 dhuftanii naa haasaammoo baqatama sila. Keessattuu yeroo shamarran biyya arabaa jechuun warra akka nu eebbifamnu nu godhaa jiru. Shamarran biyya arabaa rakkoon shamarran biyya arabaa amma amaarri rabbi ammaa walii galtee jalaa kennu. Yeroo shamarran biyya arabaa tokko tuqante mucaan tokko ijoollee jimmaati fireend warra qaba fireendii baafate amaara. Fireendii baafatee dhaqee waraanee gala yaani bakka dhungatee gala jechuudha. Akka carraa gaafa dubbiin mucaa Saawudii keessatti butamuu minaaminiis ka'ee wanni jedhu ka'u intalli na budeedha jettee dhattee mattee intalli dullattiin hoggaa 32 kan hoggaa 2 guutuu mucaa xafaxafaa ture jechuudha.
Arru mana gudee diyan durbummaa qabette himatti. Kunoo hidhaa jedhamu. Dhufani. Mubaarik sagalee nu teeran maalin jeen. Mucaa tokko takka sani intalli amaanaa tokko himatti. Dhuguma gudee den jedheen. Lakkiin gudeen garuu fireendi isaa teeran. Fireenii isaa achitu hin jeen. Nami mataa tura ijoolleen keenya. Karaan garuu jalan baasu. Sharmuuxaa fan wakiilaa. Gaafa dhaqee naftanyaa fakkaate yookiin immoo nama tokko jaalladhee na gudee deettee himatti sagalee naan ta'ina. Maal tachina dhaabima. Geessanii isin baasuu dinnaanii iyyitanii dadhabdanii mucaa keenyaa sagalee ta'uu dide sharmuuxa waan rabbiin jaallanni nama hojjetu fan sagalee ta'an ta'u mana kanaa afaan si qabachiise jechuudha akkasitti afaan si qabachiise. Warri soddaa rabbi ammaa jaalala jalafa dabalu maasha Allah jedhee naafi wal gahanii mucaa sana qabsiisuudha jechuudha. Nama 12,000 ta'an jechuudha. Shamarran biyya arabaa yamadaam qimam jedhan jechuudha. Nu caalu du'anii liqimsa du'anii nu caalu. Kennaa fi haqa funyaan kee qabeensi kennisiisa kenniif mucaa fireendii hoggaa meeqa inni hojiin jiraataa jiru nu gudeede jedhanii himatanii nama 12,000 tiktookii irra ta'an jechuudha akka inni hidhamu itti murteeffatanii jedhe namni aratee taa'u waa murteessuus hin danda'a geessanii waa murteessuus hin danda'a waan barbaade gochuu danda'a miidiyaa kanarratti namni danda'a keenyoo yoo nu sagalee taana jenne dirr يوم أجندة ويا هاسا ويا رقمي قصدي قال لي إن إنجليفاس بايزوي العالمي تعجبنا مكين هاسا وملي واقو توم بيو نمكين يلو غرغر تو نما غرغر سو يي قال يم جام ما غرغر رجل يوكي نما تو غرغر ريلي نما دبسا دي قوتا انا فون قدوس تو نما دبسا دي الناس عمله يرونا ني دبل يكم دبتور بغل اتشما الناس انا باي تشمر بالي تول بغل تينا سامبو an agenda wayti mana ko guddifachuu yalla monta kana afuuftuu mana ko na guddiste difte qile seen wata kuna ngota afuuftuu daga bubbe mal nama godala ma fayda yeroo shamarran biyya araba rakkate jarri nama kuma soddumaan ta'anii intala sauditti nama jeefte baafatanii birrii miiliyoona 52 kafalanii nama gaddisiisu baay'ina oomacha nama gaddisiisu baay'ina homacha keenya inumaayyuu abalu hattuudha gargaarsa mana isaatti hin godhina gargaarsa mana balutti hin barbaannu jedhee olii gaddeemee udduuf afaaniin iyyaa ture yeroo sana keessa jarri ammas karaan ittiin miliqee jalatti galuun barbaadaara dhimma gargaarsaa irratti jechuudha. Anuu 25 gargaara intalatti miira keessa nagalchan jechuudha. Nama 12,000 ta'anii birrii miiliyoona 52 buufachuu qofatu hin ta'in ana kokkee qabanii nageessanii kottu kenni jennaan 25 kenni gaafa sana na argitanitu keenya garuu finyoo keessa jirti hudhamaa jirti birrii miiliyoona 2 soodhame girrisaan fiigee ba'a haqqii shamarran biyya arabaa nunnisu addas boris qabadhaa kana adda biyya faranjii jiraachuun maltaa iqaamaa qabaachuun maltaa saudii keessaa bashannantee jiraachuun maltaa ijoollee kee barumsa gaarii barsiifachuu kee maltaa geesse boru waan sirra goon beektu haasaa koo kana qabadhu ta'i adda biileena taate hoggaadhaa immoo zeerootti galuu dandeessa biyya namaa keessatti saamamuu dandeessa akka haadha keenya yuubaatti manni jalaa gubatee birrii miiliyoona 50 fi ilmoosii 2 jalaa gubate gubachuu dandeessaatiyyuu ofin tuulinaa ofin dhaadinaa keessattuu abbootiin amantaa kara kamiyyuu akka oromootti islaamnis kiristaannis pirootestaantiinis hojiin keessan silaa hojiin hojjetaa